abidda samiirraa roobe. Edda galgala ture abiddi gubbaa samiirraa yeroo gara lafaatti furguggifamu bakkeewwan akka Booranaa, Gujii, Keeniyaa fi Sudaan keessatti mul'achuun suuraa fi viidiyooleen gamasii ba'an ni addeessu. Namoonni baay'een kun dheekkamsa waaqaati mallattoo bara dhumaatti jechaa kan jiran yoo ta'u, Ameerikaatti dhaabbanni qorannoo hawaa naasaan gama isaatiin wanti kun qaama hawaa keessatti argamu keessaa tokko kan ta'ee fi bifa dhagaa kan qabu asteroidii kan jedhamu akka ta'e ibsaniiru. Dhuma irratti wanti sodaachisanii fi sagalee hamaa qabu akka misaayiliitti dhufe kun naannoo mooyyaaleetti bu'uu isaatu himama. Hanga ammaattis miidhaa inni qaqqabsiisee hin ibsamiin jira. Gama mootummaa Itoophiyaatiinis akkasumas immoo gama qorannoo garaagaraatiin biyya keessatti hanga ammaatti wanti jedhamee fi balaa inni qaqqabsiisee yookiin miidhaa inni namootarraan yookiin immoo qabeenyarraan ga'ee wanti addeeffamee hin jiru.